maqaa waaqayyootiin namni haadhoo qabdu namni haadha qabdu maqaa Kiristoosiin maqaa waaqattamanteen musliimas ta'e ortodoksiis ta'e pheenxis ta'e maqaa waaqattamanteen si qabe sagalee koo kana dhaggeeffatan malee bira darbina dhaggeeffatanii immoo sheer gootanii malee bira darbina namni tokko gizee 20 gizee 30 sheer godha komentiin barbaadu ani komentii irraa dhimma hin qabu waan ta'eef maatii ishii bira bichaa akka qaqqabe maatiin ishee lubbuu ishee akka adaanan bannaataችሁ bilbilli maatii ishiitillee jalaa badee jira silkiin ishee jalaa fudhatamee jira lubbuu ishii immoo kan adaanuu danda'u maatii ishii qofaadha biiroo deemanii lubbuu ishii adaanuu kan danda'u maatii ishii qofaadha kanaaf mucattii kana biyya Saawudii keessa jirti erga biyya Saawudii deemte ji'a 11 fixxeerti ji'a 11 lakkoofsiste jechuudha garuu guyyaa gaafa tokko damooza kennaniif hin beekan irreebaa jiru jechuudha guyyaa lamaa fi halkan tokko bishaan midhaan malee jechuudha mana dukkana keessatti itti cufamte edachi baates immoo ijoollee ishii faana taraa walii galanii reebaa jiru jechuudha mucaan kun maqaan ishee maatii koo biraan naagaa pilis sagalee naa ta'a namsi koo naa baraara maatii koo lubbuu koo naa baraaruu danda'u sheer godhaati maatii koo biraan naagaa jettee jirti maqaan ishii Asteer Galaanaa Dirribaa jedhamti dhalattuu godina Shawaa Lixaa aanaa Iftaalaa ganda Busuutti dhalatte jechuudha biyya Saawudii keessa jirti jechuudha bilbilli maatii ishiitillee jaraa bade bannaataችሁ namni haadha qabdu namni haadhoo qabdu namni hilmoo qabdu eenyumti keessanuu sheer koppilingi gootan malee bira darbina lubbuu obboleettii teenyaa habaraaru maatii ishee malee namni ishee gargaaruu danda'u hin jiru maaliifi bilbila ishee maatii ishee jalaa badee jira maatiin ishee immoo karaa biiroo ishiin ittiin deemte sana dhaqanii information ishii eessa akka ishiin jirtu gaafa isaan fudhatanii information ishii kan argachuu dandeenyu maatii ishii biraayu lubbuu mucaa isaanii aadaannatanu abbaa ishee fi haadha ishee firoottan ishee biraan qaqqabsiisaa fi bannaataችሁ namni haadhoo qabu obbolootan koo asirra jirtanullee jechuudha obbolootan koo garaa haadha kootii abbaa kootiitii kan baatan gizeen 50 gizee 60 koppiling gootan malee biran darbina sheer godha obboleettii teenya lubbuu ishii haa baraaru Iyesuus Kiristoos maal jedhi yeroon dhukkubsadhee na gaafattanii yeroon beela'ee naaf laattanii yeroon hidhame hidhaadhaan na baastanii jedhee kan dubbate ofii hidhame ofii dhukkubsatee ofii beela'ee osoo hin taane obbolootan keenya nu bukkeedha rakkatan rakkoo keessatti ilaaltanii biran darbina kanaaf wanti nuti dandeenyu ittiin kaffallu harki keenya nu dhukkubu waan abaarree waan gadhee waan qoshaashummaa meeqa sheer gochaa oolla waan ta'eef waan gaarii immoo waan nama gargaaru waan lubbuu namaa baraaru sheer koppilingi yoo goone rakkoon qabu gizee dhibballee sheer koppilingi gootanii nama ishee gargaaruu danda'u biraan gaafe please wanti isheen isin irraa barbaaddu jiru haadha koof abbaa koo biraan sheer godhaana qaqqabsiisa quxuriin isaanii na jalaa badee jettee jirti please namni haadhoo qabdi namni ani nama jettee Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanaala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkabsaa kana geessan ana obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha egaa obboleewwan kiyyaa akkuma viidiyoo kana irratti dhaggeeffattan kana micayyoon kuni maqaa rabbiin isin qabe jetti namni kamiyyuu akka amantaa isaatiitti namni maqaa rabbii dhahamee tooniyyuu jechuudha maaliif eenyumtuu akka amantaa isaatiitti haaluma salphaatti yookaas immoo waanuma qalliidhaaf maqaan rabbii hin yaamamu isiniin jechuu barbaadetananii obboleettiin keenya kuni micayyoon kuni erga gara biyya Saawudii dhattee ji'a 11ffaa keessa jirti ji'a 11ffaa kana keessatti guyyaa tokko maallaqa kennaniif hin beekanii amma mootu du'aaf jireenya gidduudha kan isheen jirtu reebaa jiranii silkii irraa fuudhanii waan jettu kanaaf sheerii godhaatoo kallattii kamiiniyyuu namni miidiyaa fayyadamtan jechuudha akkuma micayyoon kuni jettee micayyoo kana akka maatiin ishee qaqqabu maaliif jennaanii tarii biiroo irraan dhufte sana isaan hin beekuu danda'a waan ta'eef isheen ammaaf osoo silkii qabaattee osoo silkii harkaa fuudhuu baatanii akkamittiin akka dhufte eessa akka jirtu himachuu dandeessi kanaaf silkii irraa fuudhaniiti kan jechaa jirtu jechuudha akkasuma ani dhaamsiin ijoollee keenyaaf qabu jechuudha ijoollee haaraa fakkeenyaaf ammaa jechuudha ijoolleen haaraa anumaa wal qabateenis gaafan haaraa ta'e dhufu maal takka na mudate chaalenjii akkamii keessa akkan darbe tarii nin beeka jechuudha namni kamiyyuu hin beektanii kanamootu nama gola namaa keessa jiru nama dhufeetuun iyyuu jireenyi biyya namaa jireenyi mana ormaa haadha ormaa maal akka ta'e nama beekutu namaaf hubata kanaaf dhuftanii gaafa ji'a 2 ji'a 3 maallaqa isin dhoowwatanii callistanii cal jettanii hojjetina maaliifin isiniin jedhe obboleewwan kiyyaa wanti kun ijoollee baay'ee dabarsee kan lubbuun mooyyuu fudhataa jirudha jechuudha maaliifi yoo isiniif ta'uu jalqaba sana biyaansii dhaqxanii isinii ta'uu dinaan ji'a 3tti qayyarachuu dandeessan al 3 jechuudha amma mana 3tti qayyarachuu dandeessan jechuudha inni guddaan garuu biroo isin fide sana akkamittiin akka isin fide ergee beektanii kaatanii jechuudha tarii ji'a tokko isin dhoowwatan ji'a 2 isin dhoowwatan 3 isin dhoowwatan kana booda nuu kennan jettanii hin eeginaa ijoollee baay'een jechuudha
gaafa maallaqa sana isin dhoowwataa dhaqanii boru gaafa maallaqni sun ji'oota waggaa lakkoofsise jechuudha. Gaafa isin maallaqa sana gaafattan immoo isinitti garagaranii lubbuu keessan baasuu danda'u waan ta'eef ijoollee baay'een akkasitti kan rakkataa jiran jechuudha. Kanaaf gaafa inni jalqabuma akka dhaqxanii jechuudha. Yoo maallaqa akkasuma ijoolleen tokko gaafa biyyarraa dhufanii ani garuu wanta akkasii hin mudanne birri ittiin dhufan sanaa kan achi hojjetanii fa'aa ji'a 2 hojjetanii kan kanfalanii sana booda damoosa ofii immoo fudhatantu jira jechuudha. Yoo sanaan alatti hin taane isumayyuu an akkamittiin akka ijoollee baay'een akkasitti yeroo baay'ee gaafii natti ta'a. Maaliif erga achi ga'anii hojjetanii kanfalanii jechuudha. Suni ijoollee tokko irraa nan dhagaa garuu akkamitti waan jedhu yeroo baay'ee ijoollee sirriitti nan gaafadhan jedha nan irraanfadha jechuudha. Ani garuu waan akkasii nan mudanne dhufee nan gaafa ji'a birruma koon fudhe waan ta'eef jechuudha. Kanaaf umurii keessanii amma achitti fixxanii booda immoo lubbuu keessan dhabdanii jalqaba ganaa gaafa ji'a 1-2 jettanii lakkoofsisan sanaa callistanii toonii har'a dubbii dhumaatti gaafa jarichi isinirra aananii silkii isinirraa fuudhan kanatti dubbachuurraa duursati osoo rakkoon akkanaa rakkoo ciccimaan isinirra hin ga'in iyyadhaa namni akka sagalee isiniif ta'u jechuudha. Maaliif biyaansi namni silkii of harkaa qabu mootuyyuu waan kamiyyuu informationii jiru duursee toonii jechuudha. Ijoollee akkasuma yeroota keessanitti iyyuu maal keessa akka jirtan hubachiisuu qabdan jechuudha. Har'a mucayyoon kun ji'a 11 jechuuni ji'a 11 Arra osuma maallaqa of harkaa qabaataniyyuu hin kennaniif maaliif jennaanii hin beekna haramni hammam akka maallaqa jaalatan jechuudha. Maallaqaaf isaanii iddoo guddaadha kan qaban garuu lubbuu namaatiif dhimma hin qabanii hin beekna guyyaatti argaa jirra ijoolleen keenya meeqatamni maallaqaaf jedhanii kan lubbuu isaanii dhaban maallaqaaf jedhanii tooniyyuu kani ba'anii toonii urfatti dhangalaanii hafan jechuudha. Kanaaf micayyoo kanas hamma isinii danda'ametti sheerii godhaa fi tarii kanuma keessa obboleewwan ishee akkasumas firoottan ishee micayyoo kana beekuu danda'an akkuma isheen maqaa yaamte kana biiroo isheen irraa dhufte sanaa maatii qofa amma beekuu kan danda'u jechuudha. Maaliif osoo ishee silkii of harkaa qabaatte akkamittiin akka dhufte biiroo kamirraan akka dhufte himachuu dandeessi garuu silkii of harkaa hin qabdu jechaa jirti. Waaqayyo waanuma hundattuyyuu harka diinatti homaa isheen godhini rabbi isaan akka isaanii keessa rabbi ishee haa baasu. Rabbiin biratti immoo namni nama gargaaru namni duukaa dhaabbachuun barbaachisaadha. Kanaaf obboleettii keenya kana sagalee ishee namni dhageessan eenyumtiyyuu jechuudha. Kallattii kamiiniyyuu jechuudha. Fakkeenyaaf dirqama karaa tiiktookii qofa ta'eedhaaf namni sagalee nama aannoodhaa miti karaa kamiinuu jechuudha. Maqaa rabbii yaamteetti isinitti wannooti waan ta'eef karaa miidiyaa itti fayyadamtan qofa jechuudha. Sheerii godhaa fi akkasumas immoo namni beektan immoo micayyoo kana dhaqaa keessaan qunnamaa. Isiniin jechuu barbaada obboleewwan kiyyaa baay'ee ulfaata. Jireenyi gola namaa akka gaafa biyyaa ba'an akka gaafa biyyaa gaaf dhufnu yaadnu sana miti. Gaafa dhufan inni maaliif jennaan bitaa namatti gala. Ijoollee baay'een immootu jechuudha. Maallaqa keessan jechuudha. Gizuma kaanuyyuu jaruma noormaalii ta'anii fakkeenyaaf amma jalqaba sinii kennaa dhufaniifaa gedduu kaanii gaafa ji'a 2 ji'a 3 sin dhoowwatanii hin callisinaa. Maaliif jennaan waa'ee dhuftan maallaqaa fi hojjechuun keessa sun gajjettanii tooniyyuu akkanatti sa'aatii 24 hojjechuun shintibeetii namaa dhiquun jechuudha. Maallaqa sanaaf dhuftan kan biraa maal eegdan? Egaa maallaqa keessan hojjettanii ji'aatti hin fudhanne maal eegdan kan biraa? Maaliif maallaqa isaan biratti qusachuun yookaan boruun naa kennan jarri kun nama nagaati rakkoon qabu jettanii jechuudha. Baay'ee ulfaata. Maallaqa isaan bira kaa'ina. Maaliif beekanii ofii isaaniitii sinii kennuu baatanii callisan taanan gaafadhaa. Maaliif jiini hoo darbee maal eegdan kan hojjechuu dhuftan kan argachuu dhuftan ikkoo maallaqa malee biyya keessanittis waan nyaattan waan dhugdan dhabdanii osoo hin taane dabalata hojjechuuf malee dhabdanii miti jechuudha kan nyaattan kan dhugdan jechuudha. Kanaafiyyuu gaafadhaa hin callisinaa maallaqa keessan hoggaasaan callisin hin jedhan ji'uma 2 iyyuu biratti hin qusatinaa. Ani hamman irra ga'utti waan akkanaa kun na mudate illee hin beeku. Maaliif jennaani hojiin hin gahin guyyaa 2 guyyaa 1 hanqisteeti kan isheen naaf kennitu jechuudha. Kanaaf tarii namni mootu ammuma bira jiran hundumti isaaniitu yaadan gargari. Garuu hammam yoo ta'eyyuu namni maallaqaaf iddoo guddaa qabu. Maallaqa lubbuu namaarra maallaqa isaan kan sammuu isaanii booji'u jechuudha. Kanaaf of eeggannoo cimaa godha. Walumaa galatti namoonni dhufanii toonii rakkoo akkanaa kana keessa sana ijoollee haara'a haa ta'u malee mootu ijoollee haarofti mootu dhuftanii toonii silkii of harkaa qabdan biyaansi ji'a 2 booda ji'a 3 booda silkiin isiniif ayyamamee silkii of harkaa qabdan taananii rakkoon akkasii gaafa isin mudatu callistanii taa'inaa duursatii himadhaa. Amma har'a dubbii dhumaatti baatanii miidiyaa irratti himattan kana jalqaba duursaa himadhaa. Dhugaan isiniin jedha maaliif jennaani
wanti hundumtiyyuu jechuudha yeroo qaba ergee isinii rakkoo cimaa rakkoo guddaa keessa galtanii oo iyyattanis namni tarii fiigee dhufee lubbuu keessa isaa sin oolchuu dhiisuu danda'a. Dursitanii garuuyyuu maal keessa akka jirtan akkamitti akka jirtanii tarii silkuma yoo dhabdanuu amma fakkeenyaa fi warri arabaa kun jechuudha guyyaa jimaata wal bira deemu akkasuma nu biratti amma fakkeenyaaf kamisaa fi qidaamee minaaminanii dhufuu jechuudha. Fidatanii dhufu akkasitti gaafa wal bira dhuftan akkasii mootuyyuu jechuudha kan isin dhaqxan illee yoo ta'e rakkoo ijoollee sanaa jechuudha waliif furaa wal gaafadha. Tarii ijoolleen keenya bakka tokkotti maal gootan beektanii dhugaan isin hin jedhamu. Ani maaliif na mudateera wanti kun akkanatti jechuudha. Mana fira isaanii wajjin deemne mucayyoon achi kan jirtu Itoophiyaawidha. Dhugaan isin hin jedhamu tokko nagaa rabbiyyuu kan wal gaafachuun isinitti akka waaqaa isinirraa fagaatu jira jechuudha. Kan ijoollee baay'een kan of tuulan jechuudha. Ammootu jechuudha waan akkasii sana jechuudha. Ani argeera gizee tokko gizee lama jechuudha. Hammam yoo akka gandaaf kutaa wal qooddan illee jechuudha. Gaafa rakkoon isinirra ga'u waliif qorichaa isin waliif dhaabbachuu wal gargaaruu informationii wal jijjiiruu dandeessa waan ta'eef ijoollee walitti hin koorinaa. Maaliif jennaan hundi keessaniyyuu sunis shintibeetuma namaa dhiqxaniiti kan hojjettanii maallaqa sana argataa jirtanii. Kanaaf ijoollee baay'een jechuudha wal bira osuma dhufaniyyuu kan keessa garaa walitti himanne kan akka diinatitti wal laalan jiru jechuudha. Maaliif isheen kun Amaaraa, isheen kun Walaayittaa, isheen kun Tigiree jedhanii kan akkasitti wal qoqqoodan baay'eetu jiru jechuudha. Tani mootu namaan jaalala namaan qabaachuu akkasuma immoo informationii namaa wal jijjiiruun gaafa rakkootiif nama fayyada. Tarii namni suni isin gandaan kutaa wal qoqqoodan suni gaafa isin rakkattanii dhaabbatee isin irratti ilaalu. Keessattuu ijoolleen shamaraa gola namaa keessa jirtanii ani hin beeku ijoolleen baay'een garaa walitti jabaatti natti hin fakkaatu. Maaliif rakkoo akkamii keessa akka jiran maal takka isaan mudataa jiru hin beeku waan ta'eef dafanii walii hubatu osoo jalqaba xalaata ta'aniyyuu mucayyoo sun rakkoo akkamii keessa akka jirtu baasanii numa himan jedhee yaadaan akka kootti hin beeku. Amma yoo natti hiriyoonni aggaxxamanis tarii darbee yeroo 2-3 namoota akkasii namoota zim jedhanii akkasuma of tuulanii nama laalan namudeetanillee kan gaafa guyyaa rakkoo keessanii immoo cal isaanii jechisiisne baay'een isaanii hin jiru jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa gaafa akkasitti wal bira dhuftanillee jechuudha rakkoo keessan maal keessa akka jirtan waliin haasa'aa waliif qoodaa informationii wal jijjiiraa isiniin jedha. Egaa walumaa galatti Waaqayyo biyya namaatti homaa nun godhini rabbi kan biyya nagaan nu baase biyya keenyatti nagaan nu haa galchu. Mucayyoo kanaaf amma dandeettii keessaniitti sagalee ta'aa fi sheerii godhaafiin isiniin jedha. Waaqayyo hunduma keenyayyuu nagaan gara biyya keenyatti nu haa galchuun isiniin jedha. Namoonni yaada bal'aa qabdan koomentii jalatti na barreessaa. Turtii gaariin isiniin jedha. Nagaan naaf tura.